Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni keenya bakka jirtan hundatti nageenyi koo isin bira haa dhaqabu mana jirtan hundatti isin jechuudha. Waa'ee numaaf ani kana gadhee irra deebi'ee wanti maqaa isaa farsaa oolu wanti maqaa isaa dhaa oolu tokko hin jiru jechuudha. Gadheen bakka ofii ooluu fedhu nama oolchuu fedha. Ati dhiirumaayyuu maqaa balleessitee isin jechuu barbaadetti. Ammallee wanti isin naa hubattanii wanti jedhee akka waan aniin kun jechuudha. Mee mucaa hin fuune jedha. Mee hin dagadde mucaa hin fuune jedha. Mucaa akkamitti hin fuudhin? Fakkeenya urjiin masaratitti kenniti. Masarati immoo nuti barbaacha hatta mana isii onna gooneennan mana achi buqqifattee numaaf itti galte jechuudha. Numaafi mee akkamitti dhugaa barbaada fakkeenyaaf dhugaa akkamitti barbaaduu danda'a mee fakkeenyaaf dhugaa ibsaa akkamitti barbaaduu danda'a. Kana naaf hubadhaa uummata Oromoo akka inni yaadutti jechuudha. Ani dhugaa ibsaa barbaadaadha. Dhugaan bootaan rakkoon bootaa ka'ee eessarraa ka'eedha. Namni dhugaa barbaadu akkanaa. Egaa namni dhugaa barbaadu akkanaam jechuudha. Silaa bilisa ta'ee jechuudha. Hatta mucaa mana kaadhee ani fakkeenyaaf namni maal godha nama sobaa. Obboleessi kiyya akka ati yaadduun kana zamana itti yaadni. Jaarraa meeqaffaa keessa jirraate amman tana guddadhu nama sobuuf iyyaalin Oromoo sobuuf iyyaalin Oromoon waan tokko waan irratti walii galuuf jira jechuudha. Kan dhugaa sirriitti jechuudha. Wanti irratti walii gallu har'aan tan dhugaadha naaf dhuftee miti. Egaa dhufteettee fakkeenyaaf ani ijoollee deemsisanii wanti xiqqoon an shakkisiisu maal beektaa? Mumkin akka tasaa tokkoffaa mallaqa kana isaantu beeka. Baankii fakkeenyaaf iddoo kanaan ergamullee itti mari'adhee jira. Akka tasaa mumkin sammuu kee keessatti jechuudha. Way akka tasaa rakkoo narra geessiti takka. Lammata immoo dhuftee mukiyyaa kana qabattee gowwaan karaatti ergan qajeelaa jedhan. Way rakkoon biraa fakkeenyaaf uumamaa ijoollee ibsaati irratti way uumamaa. Kanammoo wanti isin kaasee jechuudha. An ijoollee irraa hin dalagu jechuudha. Ijoolleen haa deemtu. Tamam. Gabraa immoo kaantu dhufu kaantu jalaan nu durru baatte warri baaroo baasu. Tamam. Kanaaf wanti isin jechuu barbaade ilmoon dhiiraa tokko eega waan kana waliin seenne jenne tokkoffaa ejjennoo qabaatu. Lammata ofitti maaliif ilmi namaa ejjennoo amma eegummaa qabte jechuudha natti jechuudha. Ejjennoo qabaachuu amanamummaa qabaachuu ilma namaatti irratti dursu jechuudha. Tokkoffaa amanamummaa. Amanamummaa qabaatte taanaan abbamti fedhee si deebisuu hin danda'u jechuudha. Ati abbaan fedhe kijibaa fedhe sinaa jedhu. Abbaan fedhe waan fedhe sinaa jedhu. Fedhu mujirmaati sinaa jedhu. Ati ka keessoo keetiisitu beeka. Ilmi namaa waan fedhe namaa jechuu danda'a. Amanamummaa qabaatte jennaan aan wasa'aadha. Waan dalagdu keessatti yoo dandeette kayrii dalaguu yaadu. Akkasanitti fakkeenyaaf namoota tokko jira wayifaa ergamuu fa'aa danda'a. Fakkeenyaaf miskiina fakkaatee sitti dhufee sinii dhufaa danda'a. Sanirraa immoo bilisummaa jechuudha. Nam tokko fakkeenyaaf yeroo lolaa hedee garaa ofii qat godhee ka'ee alatti gabbaa jechuudha. Bara garuu immoo namni sodaatan jechuudha. Namni sodaatan jechuudha. Namoota keessatti jechuudha. Mee shuggutii amma fakkeenyaaf isin dhaqinaa fidi. Ila fariidhaati. Shuggutii dhaqinaa fidi. Yooma namni eega qophaa'eeyyuu ila obboleessi kiyya eega qophaa'eeyyuu shuggutii sanii eega ka'uuf gadi hin taa'u deebi'ee inni shuggutii fudhatee nan gattaa. Ajaa'iba agarsiisaa jira. Anam karaan ilma namaa kanaaf xiqqoo hin quudhaa. Tamam. Ilma namaa kanaaf maaliif quudha beektaa? Dhiirti tokko dhaaduun osoo hin taane gochaadhaan yoo agarsiisifte yoo narratti agarsiifte rakkoon qabu jechuudha. Harki sirraa kafaladha yoo danda'e yoo dadhabe harki sitti kenna jechuudha. Ilmi namaa kan waliif hin quudhine namummaan qabu jechuudha. Garuu immoo ati ilmoon dhiiraa takka waan tokko eega karoorfattee jettee gabbaatee mana keessa osoo hin taane man silaa manattu wanti na gaafatu barbaaddu irraa wanti yaada feetarraa na gaafadhu.
Nama yaadni si gaafachuu barbaadu tokkoffaa waa'ee maallaqa mucaan gaara keessatti rakkataa jiruuti. Maallaqa san karaa kamiin akka ergaa fi jirtu dhammootu waa'ee karaa kanaa namuma deebitu beeka. Dirqama dhammootu waan san daftee xumura itti godhuu qabdaa sin jedha. Dhammootu waa'ee mucaa haga lubbuu kenna kafaluu durasitti itti ejjanneetiin barbaadu. Beekamu guyyaa kaleessaa namoota ijoolleen namni lamaa jechuudha. Taana wajjin duraan turte jechuudha. Gari isin dhayte dhabe garuu yeroo akkana jedhu ijoolleen ni sodaatte fi mucatu harka keessaa qaba hin beekne jechuudha. Deebinee dhufnee jirra kunoo maaliin dhuftanii keessan hin oolamu. Alhamdulillah akka namaatiif silaa qaata dhabamnee jirra garuu immoo karabbittu caala. Akkasitti mee salaamtaa uummata hordoftoota gahe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya galatoomati. Akkasitti arrantana inni kaameeraa fuulduratti haarawaa. Garuu immoo kaameeraa fuulduratti haarawaa haa ta'u malee maaliif akkas baase mungkin walumaan barra. Garuu immoo arrantana waan nama kofalchiisuu fi waan nama gaddisiisullee idduma kanattillee dhimma tokko dhimma daruurii tokko waa'een ibsaan achirraa gannuuf dhaame kana isin biraan ga'uuf dhibbaan dhibbatti uummanni kiyyalleen akka naaf baru kanaaf ammallee deebiin numaaf kiyyaa gowwaa kana gowwaa akka horitti olii gadi marga nyaatu malee sanaafne tamaa osoo midhaan dhiisee tuma marga nyaata iyyuu isaaf deebii qabaa jechuu barbaadetti maaliif gaafii hedduu tokko akka yaada isatti akka abshaala of godhee jechuudha kanaaf akkuma jiru dhugaadha babbannee jirra. Kanaaf har'aan tana wanti dhufeef tokkoffaa deebii numaaf deebisuuf dhufe lammata immoo mubaarakiin baasuuf amman tana jechuudha. Yoo milkoofne yoo milkaa'in immoo ajala sadaffaadha immoo ibsatu dhaamsa. Wayii dhaamsi jedhee mallaqa jechuudha. Rakkoo guddaa keessa jira jedhee mallaqa san akkuma waliin dhageenye san jechuudha. Mallaqa sanii naaf kette moo hin kenneedha. Maaliif inni gaara keessa jira lakkoofsa namtichaa sila har'a kaa'eefi sila kaleessa kaa'eefi har'aan kaleessa immoo bilbilli namtichaa inni naaf kenne suni arabtichaa jechuudha. Yaani akka waan hawaalan deemuu barbaadan na fakkaate. Tamam. Saniif cufaa ture jennaan maalirra akka ga'e isiniif ibsa. Mee tokkoffaa albi mashkuula karaa adda addaatiin ta'anii ammallee deebi'aatii micoo eessumaa ibsaa sanillee dallaala harkaatii mallaqa kafallee baafnee maaliif amaanaa obboleessi kiyya naan ga'e hin dhiisu jedhetti tattaafataa jira jechuudha. Kanarratti gurbaan kunillee abadan abdii ijoolleen sun baddeef ansi jalaa hin hafu. Tamam bakka seenni hundaa waliin seenna naan jedhetti har'aan tana dhufee kanaaf rabbi khairii haa godhu isiniin jechuu barbaadetti tokkoffaa mee okay galatoomi ulfaadhu waa'ee mallaqaati na gaafate obboleessi kenna waa'ee mallaqa ibsaan fakkeenyaaf rakkoo jabaa keessa jiraati waan tokko sinqillee hin qabnu hatta rifaatu namoota karaa karatti du'e tamam kana hundaanuu jechuudha onneen ta'e akka tokko nu taate kalaas amman tana nuti du'aaf jiruu keessa jirra jedhee jennaani fakkeenyaaf sila mallanni kun qaata kaameef ture akkaataa fakkeenyaaf gaara jiranii eenyuutti isaaniif ergina osoo jennu as turre hangara ga'e jechuudha. Kan biraa immoo asii kam agartu kana diinni jechuudha harkanii guyyaa na jilbifachiisuuf tamam harka na kennachiisuuf hedduu yaalaa turanii garuu hanga ammaa alhamdulillahi rabbi hin danda'a harki isaanii keessa nan buufne maaliif hangara turuun kiyyaan ufiif kuudha jechuudha. Maaliif rabbi wajjin ufiif kuudha. Maaliif tokkicha ta'ee jechuudha. Kanaaf waa'ee mallaqaa amman tana guyyaa har'aa jechuudha. Hawaalaadhaan ni ergamaaf. Sa'aatii kana jedhee hin himu mallaqni har'aan tana ni ergamaaf amman tana takka akka waliin deemnu taana takka immoo ati immoo warra ibsatti dhayxee jechuudha. Warra ibsaa san mungkin rakkoon biraa fakkeenyaaf ga'uu danda'a gara biraatti irraata jechuudha. San an ijoollee fudheeti ijoollee biraa fudhee deemaa ati immoo ijoollee ibsaa san daa'ima sanillee maatii sanillee micoo tanallee eeguu qabda. Maaliif amman tana micoon dhufte jedhanitti
tamam waan biraa gochuu danda'an jechuudha amma tana immoo ani iddoo deemuu fi iddoo waan jedhu wanta amma tana fuula viidiyoo duratti himu tokko hin jiru jechuudha garuu immoo mallaqa guyyaa irraa ni kaa'amaaf jechuudha mallaqni ibsaa guyyaa irraa ni keenyaaf jechuudha inshallah maka sadii rakkoon hin jiru hanka beetisabaa haga jiruun deemetiniin laalaa akkasitti ati dammotu waa'ee mallaqaatii fi gardee waa'ee mucaa haga tokko situ keessa beekaa halli jiru sirreessiteetiniin karaa jirutti deemnaa sin jechuu barbaadete nama. Okay. Akkuma reefuu viidiyoo mana ibsattee walii waraabne sanitti jechuudha. Okay. Maali beektaa dhugaa keeti Mubaarak silaa qaata ba'ee jira. Maaliif tokkoffaa roorroon asii akka malee irratti geggeeffamaa jira. Roorroon kun immoo Molina garukana inshallah ni ba Mubarak jechuudha. Kan biraa immoo numaaf itti deemna jechuudha. Numaaf akka linki wayii gara keessatti na erganii turanii haa galatoomanii asumaanii namoonni linki san naaf erge Facebook YouTube isallee jala bu'ee ilaale hedduu kolfe jechuudha. Mee waa'ee numaaf itti deemna jechuudha. Waa'ee kuni asumatti haa ta'u numaaf jechuudha. Akkuma agartee sanitti jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa dhiyoo tanaatti irraa dhaaduun naqaba ganna dhiisaa jedha. Naqaba ganna dhiisaa amman tana tursisiisatti isa arraabsisaa jedhee. Amma sun tokkoffaa ilmi dhiiraa tokko deebi'ee mana keessaa naasa'u jechuudha. Wanni duratti ba'eetiin waan argina haasa'u ilmi dhiiraa tokko dammotu waan godhu wal godhee nama agarsiisa. Kana dammotu jecha dhiiraa fi jecha agartee dhalaa ta'u nama hubachiisa. Kana waan itti deemu taara kun qabu. Kanaaf kan biraa immoo numaaf hedduu si tuffadhe jechuudha. Akka ilmoon dhiiraa ta'e. Iccitii fi dubartittii mun qabu sanuu gabbaa'eetiin waan hedduu agarsiisee mul'isa malee. Mul'isa. Ilmi dhiiraa ol deebi'ee dubartii wajjin gartee waan argina haasa'u jechuudha. Garuu immoo inni amman tana jechuudha. Micayoon akkaataa micoo sanii argina jechuudha. Haa galatoomtu obboleettii ta'e sabboontu asumaan galatoomsiin jenna. Akka yaadni kan kee yaada bareedaadha. Takka laafatu ol isirratti ol fixuu ol kanaaf wanti isin jechuu barbaade maaliif si galateeffadhe akka nama guddatti yaadde akka nama aqlii qabutti tokkotti yaadde jechuudha. Nama saanfachiisa jechuudha. Si jala qaanfadhe yaadde. Micaa'umtu sunuu maal siin jettii? Kanamni biraa waa siin jedhu kanamni biraa waa siin jedhu hafu meedis. Garuu immoo deebi'ee immoo yeroo micaa'uun akkas jettuun shugguxii fudhatee miti shugguxii itti fiddame gattaa'e an akkasii afaaniin kanaa sodaattu jechuudha. Maal gaadaa duubatti lafa guutti jette. Kanaaf abdii sodaachisuuf wantati mana keessa fiitu tokko hin jiru. Haaban namni qabanii gattaa'ii ufii keetiifuu gadi hin teenne namni cawwatu mee gattaa'ii kana jechuudha. Ka akkana kana nu rakkise magaalaa keessatti. Ka akkanumaaf gowwaa horii ka akkana kanatu abdii maqaa balleessaa jira jechuudha. Mee akka akkana kanatu dhiira maqaa nyaachisaa jira jechuudha. Mee yaaddisaa jira ani ni qaanfadhe waan tokko isa yoo isa wajjin jechuu dhugaa rabbi dubbachuu. Anamma jajja isaa kanarratti deebiillee deebisuun xiqqoorratti ulfaatayu ግን ደሞቱ አካባቢ ነው ተያከነማ አደጅሩ ወጥ ምናምን ሲላላኒ ፍንጁ እንጅራ ሀገቶኮ ወነ ጅሩ ወሉማን እትሴና ወነ ሲላ አመቦረ ዱፉ ወሉማን ባና ሲንጀራ ከናፎ ሞን ያዶይቱ ተከንጁ አቲ ደሞቱ ዋይ ሙጫ ከነቲ ያደድኒ መለቀ ሰነከ ከይቱ ፊ ደሞቱ ሃራ ማቲ ይሳጉዱ ብረደሜትኒ እንጀጀበሳ አከሲ ሲንጀራቲ sun akkasiiti inshallah wanna fuulduratti ilmu manamaati geeba beeynu wanna dhufu walumaan laallaa jechuudha wanna sila amma taamu qabu goonetiin ka rabbi fidu wajjumaa dheeyna jechuudha akkasi okay akkasitti hordoftoota kiyya inni jechuudha arrantana isinif gala jedheeti abdii qaba fakkeenyaaf wanti dhufeef jechuudha viidiyoo tokko marree jirra dura jechuudha sanirratti amanum fakkeenyaaf ani ijoolleen deemte jennaan fakkeenyaaf inni dhufe akka achi ilaaletti hedduu akka na beekutti illee jechuudha isaa nama beekullee nama amanummaa inni qaba jedhee abdii qaba kanaaf akkasitti amman tana jechuudha tokkoffaa amman tana mallaqa mucaa kaa'uu fe'anii jechuudha deemee jechuudha akkasitti naa hubadhaa kana
Fakkeenyaaf anatu rakkoo qaba jechuudha. Anatu ibsaa keessa taa'ee maatii ibsallee addaan facaasee mubaarak illee qabsiisee ibsallee oofaa jechuudha. Akka itti yaaddutti yaa bilxii dhageettaa akka gara barbaadde yoo dhufte muka sitti dhiibaa siin jira obboleessi kiyya. Safaadhaan akkasii hin jiru na bira. Muka hudduutti si dhiibaa siin jedhe. Kanaaf abdii har'aan tana fakkeenyaaf abdiin isa ka akkana godhaa jiru yoo ka jettee yaaddu taate eenyumtu sirraa gadi hin fudhatu. Ani badii balleessatti gabbayee uummata Oromoo dhiifama gaafadhe. Har'as borus ilmi namaa kan balleessan hin jiru jechuudha. Ni balleessa garuu immoo eega balleesse badii san ka dhiifama gaafatu. Ilma namaa ka ta'e. Badii ofitti beekee dhiifama gaafata jechuun namni sun hayyuudha jechuudha. Aqlii qabaachuu. Aqlii. Garuu immoo namni osoo badii qabu badii ofii dhiisee dhiifama gaafachuu sodaa onnee dadhabummaa dhosoo beekumsa fedhaa akka fedhe qabaate. Ati har'aan tana akka waan an ibsaa asii baasee akka waan an daa'ima ibsaa qabsiisetti haasa'uun kan kee dubartii keessa teettee nurra taa'e eenyumtu sin fudhatu gowwaa shugguxiin mana keessa ol dheessu. Shugguxii gowwaa shugguxii bootaa jaartiin shugguxii bootaa kaatu jaartiin beektu. Silaa osoo aqlii ta'ee osoo aqlii taate an kana siin hin jedhu ni beekte. Horii. Hayya guyyaa meeqa dhaatatte arra isa qaba mee kaleessa abdii qabattee manaa baate. Deengadda. Tamam. Maarra eessa jirta re'ate amma? Eessa jirta? Kanaafi ansi wajjin gowwaa ol deebiin na qabaa jedhee shugguxii fudhatee gad taa'u ka akka ittiin agarre magaalaa kana keessatti jechuudha. Akkasanitti hordoftoota kiyya hedduu haasaa asirratti dheeressee jira. Yaada kiyya gara immoo akka dhageeffatan abdii guddaa isinirraa qaba. Du'aa inni bira dhaabbadhaa yaada inni bira dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaada.